na sodaachisuu hin dandeessanu. Yoo feetan isteediyeemii namoota 90,000 ol baatutti na waamaa, sodaan qabu. Vaarziyaatti otoo natti dhaadatanuun guddadhe. Morkattoota garee faallaatiin tapha kana yoo injifatte lubbuun hin haftu jedhamaan taphachaa ture. Anaaf arrabsoof dhiibbaan qoricha na onnachiisuudha. Amma jiruu qananiitiin na beektu. Kilaba guddaa addunyaa kanaa keessaa tokko kan ta'e Baarseloonaafan taphadha. Akkamittan as ga'e seetan. Danqaa hedduu keessan bahe. An Raafaa'el Diyaaz Beelooliin jedhama. Isin Raafiiniyaa maqaa jedhuun na beektu. Kun seenaa koo. Abbaan kiyya miseensa baandii muuziqaa saambaa ture. Isa waliin guyyaa dhaloota Roonaaldiniyoo Goochoo kabajuuf harka na qabee waliin deemne. Roonaaldiniyoon yeroo sana reefuu Baarseloonaaf taphachuu jalqabe. Umriin koo 7. Abbaan kiyya dureessa miti. Jiruu keenya mo'achuuf guyyuu tattaafanna. Nama haga Roonaaldiniyoo ga'u maqaa guddaa horate yoo taate illee Poortoo Aleegreetti dhalattee guddannaan oftuu